انقلتي أنا ولا ما وري ميديا الرات هايتي إني أسد دبي تنبرجا يسخوني كمال كجران سونجا جودا أوتين جودا كومينيشيني نياتا كومينيشيني مال نياتا كوبين سرها بيواني كومينيشيني مال نياتا نتلوني وفي برتد دقيفة مال كومينيشيني مال نياتا كومينيشيني كمال تكان نيادو دقيفة كومينيشيني ياجو ترى تاني مال لك دوبرتين ياجو ترى بريدامين كنين جودا أمة حبيبتي أمة حبيبتي أمة حبيبتي لما هنا يجبدوا أبدا يجوا دقيقة شيء سوى فبراير الباسكت سينجروا خانة براتان isinitti baga maal gootan bakka barbaadde dhaabattee raayidii yoo dawwalatte laaqomsa raayid bar Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa jaamaa tana keessatti namni raayidiin deemu jira taaksii isii hin beekne akka taasiisiin hin deemne namni Itoophiyaa obboleettiin dandee quxusuun ati gaafa dura daaraa keessatti dhiiftee biraa baate adda Finfinnee keessatti raayidiidhaan bakka barbaadde deemtee bakka barbaadde dhattee akka barbaadde galti. Akka barbaadde taaksii eenyummaan isii hin beekne taaksii jedheef keessa deemanii bu'anii deemuu hafee jira Itoophiyaa keessatti. Raayidiidhaan deemta lakkoofsa kaampaaniitiin qabu ofirraa qaba waa hunda ofirraa qaba osoo mallaqa feetee achi keessa gattee deemteeti qatti gootee himattee mallaqa kan keessan fudhatta jechuudha. Raayidiin sun qilee seenuu hin qabu jechuudha. Itoophiyaa keessatti jireenyi jijjiiramee obboleettiin danda'e ati gaafa duraa daaraa keessa dhiiftee biraa deemti sammuun isii banametti Dubaayin biyya teknooloojiin badhate keessa taa'ee luka kan kee jala taa'ee mallaqa sirraa nyaatee ati miidiyaa dhuftee boottaa illee shabiibti tiyyaa badii balleessis hin jedha bara kadiine rooba kajiidhe roobaan badadu kadiine gosaan badadu jette Oromoon. Dabarsaatii cidhi isaanii arabatti kenna. Dabarsi wayya laansibaati lubbuun jalaan simbaatu bara. Lubbuun jalaan simbaatu bara. Dabarsi cidhi isaa arabatti kenna. Akkana godhaa jira kana dalaga dubartoota irra waan akkanaa kana dalaga waan akkanaa godha haashisha akkanaa gurgura waan akkanaa dalaga qatti godhi dabarsiiti waan isaa hunda laal karaa seeraan alaatiin mallaqa akkanaa guuree kana dalaga hawaalaa dalaga keessattuu amma hawaalaa dalaga mallaqa akkanaa doolara akkanaa asii fidee asii akkana godhanna hallayyaa seena jechuudha namni kun mallaqa warri sagalee inni isinii qabeetu jira walli mallaqa haganaa fidaa isiniin jedhu sagalee masaa tana fuutanii fiddanii dhageessiftan araba bira. Sagalee masaa tana fiddaniitiin jechuudha. Waraqatuma inni mallaqa baankii galchee isin erga kana fiddaniitiin poolisa biratti agarsiiftan. Isittu seera hin beekne malee jechuudha. Baddanii balleessuudha bakka. Eessa maal taata wanni isin taatan maal inni qilee galaati gara biyyaa galtaa jechuudha habiibti. Deebi'ee hin nyaatu. Inni hallayyaa bu'aati gara biraa gala. Gara biyyaa gala. Kalas. Waan kan inni godhu osoo dandeettanii. Laala amma Nuuraddiin jechuudha. Wal gaxxamnaan manaafate jechuun waliin bo'uun hin jirtu. Wallahi. Beekan wallahi naaf hin galu. Ada Faatee mucayyoo reefu sammaa odinna inni afirraa dubbattu. As jalaa lakkooftu jirtu. Antu afaan Oromoo wallahi. Khadijaa tana galchi waan ofii la Khadijaa tana talaakkoosa takka dho'itu eeyyuwa. أنا أفان رمى ولا لي بس أنت أفان رمى ولا لي والله ربي كقدي هاي تفا لا وانو فيه دقة أني حبيبتي يا جار سمان قدلي هاقلتو سنين بار أفان رمى سي هني جار سمان قدلي هاقلتو أنا ما كمتها زيادة إنما كانت نمني اللي متومتي يعني وقامي كويتي دبي كيس وجدة قوياتك سمون انتي يبدين بيتو قارو نمني كل حبيبتي واق أبايو سجمر لال أكنا ما قدا أكنا ما وان كان كمبل لسنة أكنا ما واحد أبدا يوفدو بقى هنجرامتي والله وانو فيه إلا هاجو ما كان شكتو يجونا ما كان هاجو طريق إنسا كيسا كان يجون سانو أفاني جبسة تنكنين طيب مريم فولو من كميك نالت السلام عليكم بديت يو دي كاتي وقت لما أقول أسرع جلتا وكا وقت أسي أويا أسرع جلتا ليش تلمام وانا نها سياتو لتكان نجني أتيتو يا نرد سرتين أوفيغا وانو فيه أنا بري جلقبا حوالا كان جزين إرقادو بري أصوهين إرقن بري انتي يبوته فوتاني جراكس إرقاتو رين دمبنياك أبا كان ران إرقادو جيشو إجولي أمارات إجولي سون إجولي أمارات نوتي نمني جها كست إرقن أمارات بانغاري ران إرقادو بليجنتيا إجولي انت نواني تقهندن تاني مريسنين جلي برا
dhiirti kenna waa takka hin dandeettu sinin jechuu jira bar amma maqaa akkas dullatti akkami dhiiraan rabsiti fokkattuun tuni dhiiraan akkamitti akkas jetti dhiiraan ijoolleen teenna dhiiraa yoo dandeette hudduu beeraa qotuu bichaadha isinin jedhaan isinitti haa himu addaan baase hudduu beeraa qotuu tokko naqa dubartii nyaachuu irratti tokkoffaadha achiin kana kan ijoolleen teenna jechuudha ooruyyuu qottee tan beennetu biyyaa baya baangaalituu irra angoo qaba ijoollee keenyarra mallaqa meeshaa irraa guuran kana hunda fidanii baangaalii kennu jira. Ka Kuweeti baangaalitu olii gadooba ka Dubaayii baangaalitu olii gadooba. Ijoollee keenya kanarra baangaalii nuti uffannu santuyyuu angoo qabaa jechuudha. Dandeettii araba waliin haasa'uu fi dandeettii waan tokko hojjechuu dhiirri baangaaliitu angoo qaba. Isinitti gadi bu'ee amma. Sanyii galatoomii mana keerra nagalchuu irratti keessan lakkoofsa. Ati maal jedhaarta Haliimaa ni dorgiyan keessirreessi dubbadhu waan. Taraa dubbadha maayitii qabadhu Haliimaa naa xumurattuuti. Maal jettaa? Kaisiniin jedhu bar haadha faatee hedduu si deeggara. Kalee takka jettee gaafa ati haadha faatee moggaafattu irraa si hordofan nama si hordofu jechuudha. Gaafa ati ijoollee teennata dhiiraatitti waan hin taanee fi waan ta'ullee jettu wallaahi sitti aaru ture rabbi naa haa dhiisu atis naa dhiisi. Dhugama rabbii naa dhiisi. Amma arge dhugaa nama kamiiyyuu amma arge. Dhugaa ta'ellee amma arge. Ammallee rabbii ol si haa mul'isu duniyaa fi akiratti illee obboleettuu fi dhugaa rabbii akkana raggadhee dubbachuun kee hedduu natti tolu. Tokko jedhe waa'ee Dubaayiitti deebine. Obboleettiin teennata Mariyaam jedhamtu tun ta'amma asirra Nuuraddiin himattu. Handheen gadda baangaalee jala hafee baangaalee jala amaarri ho'iin hangal raasaa jira. Isinii galaami raasaa hafee asli gisee meeqa itti bilbiladhee namni na ilaa dubbatu dhabame gaafadhu namoota maqaa dha'uu hin dandeenye nama silaa komentii keetiin walii deebistan dhiizoo hatta isaanii wallaahi walii qabanii mucattii tana gargaaraa jedhaa turan jechuudha. Raasaa hafee akkana ta'a jedhee biyyaan baane birrii kiyya kaashii kafaladhee dhufee mana hidhaa seene. Mana hidhaa seenee hawaalaa biraa gaafatame yaada faatee. Warri kiyya 300 400 eessaa fuudhu? Ani eessaa fuudhu? Ilmaantiyya gurguraa? Hawaalaa maalii gabatan? Nama 17 nama 20 nama 30 hidhaniit hawaalaa buusi jedha. Hawaalaa bakka hawaalaa yoo dala si gurgurachuuf fidanii yoo gabaan sirraa dhabame hawaalaa nuu buusii gara feete deem jedhan. Sanuu paaspoortii malee gabbaasanii gatan. Ijoollee paaspoortii malee kaashii 3,000 fi 5,000 irraa fudhatanii gabbaasanii haga ammaa paaspoortii malee jirtu. Haliima gizee himattu waan faayidaa qabatte himadhu maaliif jennaan waan rakkina yoo qabaatte waan kana Haliima sanii Mariyamaa dhageeffadhu. Haliima Suudii waggaa gama hojjette. Suudii tureen gara waggaa 7 ture. Waggaa 7 Suudii teette. Afaan Arabii ni beekta gaafa Dubaayin dhuftu miti. Gabbaasanii si dhiisan. Poolisiin isin akka bineensaatitti onnee teessan rarraasanii akka ati yoo poolisii bira dhatte poolisiin ol rakkifteetiin akka warra Itoophiyaa waraana Itoophiyaa sanii lubbuu sirraa baafti jedhaniitiin akkas fakkeessaniitiin dachii samii fakkeessanii dachii fakkeessanii sitti himanii gaafa ati balbala dhattee jalatti lafa dhoofte poolisiin nama kenna kaate Oromoodha jettu caalii ol si fuuti. Nama kenna kaate Oromoodha jettu caalii. Atti jettee waajjira poolisaa dhatte. Bakka isaa hin beekta mana irraa gasi baasee miti narraa bahi isin jedhee miti. Bar zim jettee waa takka kana san hin jettu. Harkatee kan kee olii dhattee shaantaa kan kee qabattee waajjira poolisaa dhattee poolisii jala lafa dhoofte. Obboleettii dhageeffadha afaan Arabii beektan. Ani afaan isin Arabiidhaa waggaa 8 waggaa 9 distii ittiin miichaa turtan yoo waan sana kanaaf isin hin fayyadne maaf isin fayyadanatti himaa bara. Ani afaan tiktokii keessatti ittiin haasoftan ni qabdan dhiifama naa godhaati. Afaan garuu waajjira poolisaa dhattanii mirga keessanitti himattan narraa hin qabdan. Haliimaa na baasisitti hima. Baasaboora sirraa fudhatansa biyyarraa 100 si fidan. Qaxxi jettee waajjira poolisaa dhattee akkanatti na fidee waraqata akkanaa naa hojjetee biyyarraa akkana na fidee ana bicha miti yoo xiqqaate shamarran nama 50 ol mana tokko keessatti galcheetiin waan akkana nurra dalasiisaa jira. Eenyunni kunooti suuraan isaa nama kana safara kam gala safara akkanaa hallayyaa oli isan deebifne san seenaa jechuudha. Sagalee inni sii qabeefi waan inni siin jedheefi barreeffama inni si barreessi wajjin. Sii gala afaan Oromoo. Anamma olii gala
Taasha waa'ee warra Dubaay tana dubbachuu barbaade beektaa. Sii galaasii jedha ani sii jedhaan jiru barka barumsa akka jedha kana jiru jedhaa jira argite. Warra madaa akkasii madaa akka kiyyaa garaa isaanii bobeesse. Warri Dubaay dhiirota Dubaay Aadaa seeraan beektan obboleetti keenya dhageeffata. Seera hin beektan. Seera irraa fagoo, barumsa irraa fagoo, silkii irraa fagoo, oonlaayin irraa fagoo. Wanni isin dandeettan maali? Eerfoonii akka amma kaayatte kana kaayattanii bakka lubbuu osoo jettan lubbuun isin keessaa bahu jirti. Sa'aati 24. Silkiin keessan chaarjiin fixatin intarneetiin dhabin. Lubbuu osoo jettan lubbuun isin keessaa bahutti jirti. Lubbuu dhiisii habibti ta'e daandii irra jirta. Ati imaltuudha gadhaabadhu seera jala deemi. Nama bineensa sii ta'e bineensatti ta'e bakka dhumate hagas. Ani bineensa yoo si ta'e bineensaatti ta'i. Nama yoo si ta'e si fayyade nama ta'i na fayyade. Ani asliidhaaf reedi na dhiyaata biyya kana keessatti. Asliif reedi yoo bineensanatti ta'an an bineensa daraniitti ta'a jechuudha. Argite? Saree yoo isaan natti ta'ani anammoo qeerransatti ta'ee isaan nyaadha jechuudha. Akkas eenyu gad hin jiru. Namni kamiinuu bakka kamittuu seera jalatti bula. Itoophiyaadhaa miti biyyiti. Biyya mallaqa lubbuu kan kee baasanii si dhossan. Ka jirta Dubaayin keessa jirti. Gaafa dhattee marrajaa akkana arabaa kennite arabni nama kamiinuu jabaadha ka isin jettan hunda fuutee laale hallayyaa isan taane isa buusti jechuudha. Hattoota isaatitu hattoota hedduutu karaa isa jalaan argamuu danda'a. Gadi baastee wantoota biyya san keessatti yakkaa maaltu akka yakka ta'e yoo maal hojjetan yakka ta'e gadi baastee himta. Hawaalaa kana kan inni baankii mootummaa irraan hin galchinaa jedhu kana mootummaa irraan hin galchinaa jedhee akkana nu godhaara. Doolaara haganaa nagada waan akkana asi baasee akkanatti gurgura. Mallaqa haganaa karaa kanaan fida. Gaafa jettanii himtani namni kun hallayyaa ol hin deebine gal. Maaliif? Maqaa isaa guutuu harkaa qabdan, suuraa isaa harkaa qabdan, sagalee isaa harkaa qabdan, barreeffama isaa harkaa qabdan, risiitii inni asin dura birrii isinii kennaa ture harkaa qabdan. Hay, lakkoofsa poolisaa qabaddaa. Ishaaraa isaa mana inni galu qabaddaa. Dhumate hagas. Haadha faatee wanni wal hubachiisnu tokko hin jira habiibti walaa dhageeffannu dhiifuma naa godhe. Ijoollee odoo sadarkaa san hin geenne odoo silkii hin qabanne odoo silkii waan tokko ijaan hin argine mana hidhaa ofiitiin naqanii hawaalaa buusisiifatantu jira. Ati amma erga achii